Kaameraa yeroo suuraa isin kaasu sirriitti bareechee qulqulleessee suuraa isin kaasuu danda'uun isin barsiisa. Kaameraa bilbila keesseedha yeroo suuraa isin kaasu sirriitti bareechee qulqulleessee yoo suuraa isiniif hin kaafne akkasuma yeroo viidiyoo of waraabdan yookiin waan tokko waraabdan sirriitti bareechee qulqulleessee isiniif hin waraabne viidiyoo irraa kana keessatti kaameraa yeroo viidiyoo fi suuraa isin kaasu sirriitti bareechee qulqulleessee isin kaasuun isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya kaameraa kana kan baay'ee argate faatu viidiyoo kan laakchii ergochuun jalqabaan afaan duraan hordofa. Baay'ee daawwattoon kiyya kaameraa kanas gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarjii irratti tokko kilikni gootanii achi booda bakka sarjii irratti gola Oromiyaatti ni barreessanii gola Oromiyaa achi booda gola Oromiyaa kajoo jalarra sinii baasarra tokko kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kajoo tokko kilikni gootu achi booda haala kanaan sitti sifataa asirratti iPhone sarjii irratti tokko kilikni gootanii bakka sarjii irratti qubee kaameraa barreessanii achi booda sarjii fuulduraan kilikii gootu sarjii gootuftanii achi booda haala kanaan suuraa kana sifataa suuraa kana tokko kilikni gootu achi booda kaamericha gad buufachuudhaaf suuraa olsaa gad deemtu maati achi booda dhumarratti kan namatti maadhaan kan barraa yaappi as tuqaa buufadhaa akka jijjiirratti daawulood keessatti daawuloodii tan tuttaniiti kaameraa kana bilbila keessatti gad buufatanii fayyadamtan.